Welcome back guys. Bakka jirtanitti nageenya keenya isin akka qabu jecha viidiyoo keenya guyyaa har'aatiin immoo CD level yookaan immoo cover isaa jechuudha. Cover isaa poster irratti laxafamu fakkeenya kuno warreen akkasii jechuudha. CD level yookaan immoo an CD osoo hin taane isa CD keessa taa'u covericha jechuudha. Haala kamiin posteriin isaa hojjetama akka jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Like warreen akka amma ilaalle kan warreen kanaa jechuudha. Posterii akkasii haala kamiin hojjechuu dandeenya akka jedhu walumaan ilaallaa jechuudha. So amma xumuraatti subscribe gochuun waliin turan affeerraa kiyyataa gara viidiyoo keenyaatti. Maal goona as dhufne formatii kanaan banannaa jechuudha. Maal goona addana kana 30 digdamaan bannaa jechuudha. Seentimeetira formatii kana hin ta'uu ishee hin dagatiina. Kanuma goone maal goona haala kanaan fayyadamnaa jechuudha. Ammani kanarratti hojjedhaa jechuudha. Maali posterii CD level yookaan immoo maalidha isa CD'n keessa taa'u qolasaa jechuudha. So ammani kana ofiin maalan godha addana kana qixa lamaan ishee irratti maal godha 14 irratti kolomanii yookaan sarartuu tokko dhaabadhaa jechuudha. Vertikaalii haala kanaan dhaabbadhaa. Ishee kana immoo 16 haala kanaan maaliif isheen kuni addana kanaa fi addana kana irratti raayitii fi leeftii kanarra maaltu ta'an isinitti fakkaate suuratu ta'a jechuudha. Kanaaf addana kanarraan immoo maal goona barreeffannaa jechuudha. Maaliif isheen kun jalaan oolti waan ta'eedhaaf bukkee bukkeedhaan waan oolaniif warri kun lamaanii ishee kana jalaan barreeffama kaawwanna. Sanii booda asirraan maal goona suura kaawwannaa jechuudha finne. So haala kanaan kireet godhadheen jira jechuudha. So next maalin godha ofiitan suuraan hojjechuu barbaade yookaan suuraan irratti posterii hojjechuu barbaade kana fudhadhaa jechuudha. Sana booda crop keessa seenetan asii 1420 almost kan dura formaatii waan godhee kaawwadhuudhaaf haala sanaa dhufe jechuudha. Waan irraa eegamu xiqqoo ishee kana itti lamaan itti bitachuudha. Haala kanaan sana booda yoo kun sirriin ta'e garuu dura addana kana 1420 erga formaati gootanii isheen kun resolutionidha 300 gootu pixel centimeter ta'uu isheen dagatina. Sanii booda yaa argatal gootanii fuutanii maal gootu aqxanii kanvaasii keessan irra kaawwattu jechuudha. Ammani kanvaasii kurran kaawwadhaaqe. Sana booda amma guutuma sanaaf ta'e jechuudha. Agartanii so an biraa gochuun hin barbaadu isa kanaaf maal godha yaa kanuma fuudheetan duplicating godha jechuudha. Sana booda yommuu karaa tokko suura kan biraa karaa tokko suura kan biraa fayyadamuu barbaadani isas hin dandeessu. Garuu yaa konseptiin isaa akka isinii galudha yaanni koo yookaan immoo pointiin koo wanna ta'edha. Haala kana ergan fayyadame isa kanarratti maaliin godha dhufeetan intin isaa jijjiiradha jechuudha. Asaan galagalchadha jechuudha haadha kanaan. Sana booda maaliin godha tokko isaarratti color correction hojjedha jechuudha. So image keessa seenetan adjustmentii fayyadama. Yaa as dhufeetan color balance keessa seenetanii haala kanaan hojjedhaa jechuudha. Ammani maal godha karaa lamaan saayyuu hojjedheera jechuudha. Amma kanarratti ishee kanarratti immoo karaa jalaarra kan ooltu saayizii jalaa jechuudha. Maalidha barreeffama barreeffadhaa jechuudha. Ani as dhufeetan as dhufee addana kan dhufeetan maaliin godha nan barreeffadhaa jechuudha. So xiqqoo ishee kana sana booda cinematographer
Siinimaatogiraafer jedhee ergan barreeffadhee booda maaliin godhaa? Ishee kana baagiraawundiin isaa adii waan ta'eedhaaf yookaan asiitii fudhachuu nan danda'a. Haala kanaan sanii booda dhufeetan ishee kana rooteetii nan godhaa jechuudha. Kana booda haala kanaan fayyadamaa jechuudha. Sana booda maal gootuun addana irratti maqaa fiilmichaa yookaan naannoo kanatti taayitilii garaagaraa irra caalaatti bareechisanii fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Ammaaf garuu haalli hojii isaa kana booda xumurameera jechuudha. Wanti hafee maal dhiyoo baay'ate addana kanarratti taayitiloota garaagaraa barreessuu, daayirektera, maqaa fiilmichaa asiin yookaan asiin iddoo barbaadan irratti barreeffattanii kan booda wanta ofii sanaaf haala gaariidhaan hojii ofii sana haala gaariidhaan hojjettanii deebisuu hin dandeessu jechuudha. Yeroo baay'ee fiilmiillee ammatti haala kanaan baay'atee yoo ba'uu baatillee maalidhaa waan tokkodhaaf fakkeenyaaf sargii garaagaraadhaaf hojiin akkasii yoo isinii dhufe haala salphaatiin erga haala kanaan foormaatii kanaan hojjettanii booda maal gootu addana kanarratti maqaa fiilmichaa, daayirektera minaamin wantoota kanneen kana fakkaatan barreeffattu jechuudha. So ammani waan nan xumuree jiruudhaaf haala salphaatiin jechuudha marjiin godhaa jechuudha. Sanii booda marji argan godhadhee booda kanuma fuudheetan arga akkasii godhee hin jiraam jechuun miti reemman garuu maalidhaa kuni xabaqi godhee qabateera jechuudha. Gaafa inni kavaricha sana keessa galchinu handaarii sana jalaa miidhamuu danda'a. So maal gochuu hin dandeenye sanitti fakkaate as dhufnaa jechuudha. Baaggoon deebineetu dubarratti ishee kanarra dhufnaa strook ilaannaaf jechuudha. Strook kunoo jirti. Sana booda strookii keessa seenneeti ishee kana linearii haa ta'u isaa booda isheen kun lineariidha sirriima. Ansaayidiidha. Haala kana erga godhannee booda maal goona isinitti fakkaate xiqqoo ishee akka inni haala kanaan nu jalaa hin keenyeef maal gochuun irra jiraata. Fiil taayippii ishee maal goona kalariitti jijjiirannaa jechuudha. Haala kanaan amma hin nagahaa isa gajjallaa isa tokko irrattis harka mirgaarra isa jiru kanarras maal goona isa irrattis maal goona dabalii gochuudhaan ofne strook ilaannaafi jechuudha. Amma haala kanaan hojjennaa jechuudha. Dhumarratti maal goona marja viizabilii fayyadamnaa jechuudha. Haala salphaatiin erga haala kanaan hojjennee booda marji goona jechuudha. Marji erga goonee maal goona kanuma footoo beetii piriintii beetii yookaan immoo mana piriintii geessuudhaan fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Sana booda sarartichuun hin barbaachisu. Haala kanaan kan hojjennee amma haala kanaan kanuma fuutanii geessitanii piriintii gochuudhaan fayyadamuu. Sana booda kun haqee guutummaa guutuutti isiniif fayyaduu hin danda'a jechuudha. Wanta qopheessitan sana keessatti CD levelii yookaan immoo maalidhaa kavarii sana keessa isiniif galuu danda'a jechuudha. Maal goona asirratti seevii godhannaa. Haala salphaa ta'eetiin dufnee hojjechuu hin dandeenya jechuudha. Haala kana booda kanas deeskitooppii irratti kavar jedheen qabadha. Kana deeskitooppii irratti seevii godhee jechuudha. Amma kana booda wanta min hojjennee kaane walumaan ilaallaa jechuudha. As dhufnaa. Kana booda kunooti kana fakkaataa jechuudha. Egaa cover poster coverii CD levelii jechuudha. Isa dugda isaarra jiru haala kanaan
hojjechuu hin dandeenya jechuudha haala salphaa ta'eetiin. So isin immoo hojii keessan gaafa hojjettan yaadni isaa isin dhufeenna konseptii isaa isin galee jenna maalidha haala bareedaa fi kana caalaa fudhatama qabu yookaan karaa baay'ee bareedaa ta'eetiin hojjettanii hojii keessan irratti milkoomuu hin dandeessu siin jedha. Egaa viidiyoon koo guyyaa irraa kanuma fakkaata. Guyyaa gara biraa viidiyoo gara biraan haga walitti deebinutti nagaan tura.